رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كمثل الذين من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا أمة أورمو هندا كيسانيو بكا جرتانيت تشيري قد سغلي أمة كينيا كان كرا يماني تيفي كان سود عربية كيسا تركتشا جران كيسا يرو دربه أو كسيسان كيسا مانا هيدا كيسا تراني يرو أما كان مو قرر أكنا كيسا جران كيسا سين yeroo ammaa kana ajandaa biraa dhiistanii ajandaa qabsoo biraa dhiistanii ummata keessan hammatti tan danda'ame takka mootummaa qabna jedhanii biyyattiin matan hin qabanii isin obboleewwan isaaniiti akka haadhaaf abbaa ofii taatanii bakka buutanii ummata kana gargaaruu akka qabdan waan biraati miti uffatuma irra rafanii fi uffatuma uffatan haa kennanii fi yeroo ammaa dhibeen babal'atee jiru kana laallee ka'ee haalli suukaneessedha. xiyyaarrillee haala gara biyyaatitti galchuudhaafis hundi keenya ni beenya. yaa ummata kiyya yaa obboleeyyan kiyya warreen achi keessan jiru suni obboleewwan keenya koodeewwan keenya ilmaanan hawaasa keenyaati ilmaanan lammiilee keenyaati kan haadha manaa qabu jira kan abbaa manaa qabu jira. warreen achi keessa jiran sun keessa gamtaawwan hawaasa keenyaati lammiilee keenyaati. sin uummanni yeroo ammaa kanatti ajandaa biraa ajandaa gurubbii yuutuubii ajandaa gurubbii istiidiyoo minaamina hamma guddifachuuf deemtan uummata kana qabsoon keessan uummata kana rakkoo rakkannee biyyattis nurraa nafne biyya ormaattis nurraa nafne laakiin garuu uummanni karaa yiimanirra dhufee rakkoo takka malee yeroo ammaa keessattuu daandii yiimanirra kan jiran rakkoo takka malee mana hidhaatti guuraa kan jiranis kan mana hidhaa keessa jiranis rakkoo hawaasa keenya qunnamaa jiru keessa lammiileen keenya baay'ee hacuuccaa fi dararaarra jira jechuudha. keessattuu hamma waan nyaataniif waan dhiganiif waan uffatan dhabanitti jiran jechuudha. kanaafuu yaa uummata keenya yeroo ammaa sheerii gootanii ummata keenya sagalee taatanii fi wanna biraa haa hafu uffatuma irra rafanii fi uffatuma uffatanii qoqotti waan isaan nyaatan namni rakkoo keessa hin tarre hin jiru namni rakkoon isa hin qaqqabne hin jiru. uummanni keenya yeroo ammaa kan ajandaan keessa waan hin biraatii miti ajandaan keessa lammiilee teenya hawaasa teenya akkaataa rakkoo cimaa tana keessaa baasnu yoo du'a walii boor osoo jiran tana walii boowwaya kan jedhu qabadhee dhufe jechuudha. mee isin uummanni keenya yeroo ammaa kana keessatti dhugaadhaa
isaan haala rakkina biyyaatiin biyyarraa baqachuun isaanii osoo hiriyaadhaan nagaatti hin jedhin, osoo jaartiin jaarsan nagaatti hin jedhin, osoo jaarsi jaartiin nagaatti hin jedhin, osoo abbaan ilmaan nagaatti hin jedhin, osoo ilmi abbaadhaan nagaatti hin jedhin, osoo intalti haadhaan nagaatti hin jedhin rakkoo biyya addunyaa tanarraa jecha baqatanii haala addunyaa kana keessatti rakkoon hammana hin jedhamne isa qaqqabuun isaanii waa hundi keenya warreen beeynu jechuudha. Imeesinoo isa achi taa'anii koodeewwan qabnaa, saba itti himannu qabnaa, uummata itti himannu qabnaa. Uummanni keenya kun sagalee nuuf ta'a jecha halkanii guyyaa keessattuu niitoorkii hin qabanii moobaayilii qabaatanii haala itti keessa jiran san irra caalaan isaanii maxxasuu hin dandahanii rakkoon haala hundaan itti hammaattee jirti. Isinoo warra yuutuubii fi kaan guddifatu jala deemuu dhiistanii obboleeyyan teessan tan rakkatte jala, obboleeyyan teessan kan hacuucamaa jirtu kana jala, achittis qulla asittis qulla uummata keenya wanna biraatii miti. Amma karaa yiimanii sanirratti uummanni keenya hedduu rakkachaa jira. Hedduu wanti haala rakkoon ilmi namaa horiin taane kan qullaa rafuu, horiin taane osoo nyaatin kan horiin iyyuu osoo nyaatin osoo hin dhugin hin jiraatu. Uummanni keenya haala hawaasni irra jiru kanatti lammiileen keenya biyya yiimanii fi suudii keessatti rakkachaa jiru kana keessatti mee sagalee akkam taataniif, mee qabsoo eessaa qabsaa'aa jirtan? Yoo warroonni rakkatan kun hawaasa keenya kan rakkatan kana maddii hin dhaabban, yoo sagalee hin taaneef mee maal jettan sen? Mee uummata keenya isinimtuu nutti farada achi waa meeqa mee hinuma qabnaa saba mootummaan jiraatee mootummaatti hin himatan. Egaa ka hawaasni isaaniitis lammiileen isaaniitis warri isaaniitis wanni hunduu isinii jechuudha yaa obboleeyyan kiyya. Mee maaluma jettan uummata keessan? Mee isin osoo nyaatin, osoo hin dhugin, osoo hin uffatin hin jiraattan guyyaa takkitti keessatti? Innaa ilmaannan keenya kun yoo du'an boorra osoo jiran wal gargaaru, osoo jiran sagalee walii ta'uu, osoo jiran walii dhukkubsachuudha malee eegga dhukkubsatanii sadaqaa walii kennuun maal faayidaa qaba? Osoo hin dhukkubsatin akka dhibeerra hin geenye, akka dhukkuba jala hin geenye. Yeroo ammaa kana dhukkubni addunyaarra baay'ee haala suukaneessaadhaan akkuma koroona sanitti dhufee jira. Koroonuma jechuu dandeenya. Garuu yeroo ammaa kana keessatti haalli yiimanii keessa jiru keessattuu waraqata ragaa warroonni achi keessa magaalaa san keessa jiraachaa turan keessa iyyuu waraqata ragaa yoo kan qabaatan ta'e mootummaan jiraatee waraqata ragaa san hin jaddadatan. Laakiin garuu waraqata ragaa waan hin qabneef kan achi keessa waggaa meeqa guutuu jiraachaa ture, haala jireenya isaa gaggeeffachaa ture, isuma san fuudhanii mana hidhaatti geessan badii takka malee jechuudha. Mootummaan jiraatee waraqata ragaa san hin jaddadatan. Innaa waraqata ragaa bakka itti jaddatanis hin argatan. Haala kanarraan kan ka'e uummanni hawaasa biyyattii teenyaa achitti rakkachaa kan jiran ga'ee akkanaa keessa warreen jiraatanii jira jechuudha. Ammas asittis hin beektan haalli Saudi Arabiyaa keessa ijoolleen mana hidhaa keessa kamiyyuu kan jiraachaa jirtan keessattuu haala yeroo ammaa kana wajjin wal qabatee jechuudha. Mee maal jettan se uummanni keessan, hawaasni keessan oggaa simbiraa rakkatu, obboleeyyan keessan yeroo simbiraa rakkatan isin akkamitti raftanii bultan? Yeroo ajandaan keessan istiidiyoo guddifachuu, yuutuubii guddifachuu, haala kaanoota gir jettanii bakka tokkotti wal geechan yeroo ilmaannan teessan bar sagalumaan dubbadhuufi achuma teechee akkanumatti bakka sagaleedhaan dubbattee fi uummata hawaasa keetii kana sagalee ta'uufi waan qallaalidha. Uummanni haa beekuuf uummanni wanda biraatti miti. Okay, xiyyaarri hin jiru yeroo ammaa kana keessatti, laakiin garuu waa tokko hanga tokkos ta'u inni gochuufi dandeenya. Yoo sagalee waliif taanee ajandaa keenya walitti mirkaneeffannee goone namni nyaatu malee hin jiraatu, dhugu malee hin jiraatu, horiin taane kan qullaa taa'ee qullaa ka'u. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo akkas o'aasan o'i akkasitti isaan fixaa ture. Yeroo ammaa qorri akkani jiru kanatti qorri ammas immoo akkasumatti isaan fixaa jira. Mee isinoo maal jettan?
mee namni achi keessaa hamma fe'es taatu koodee hin qabne saba jenne sabni keenya saba Oromooti. Hundi keenya Oromummaa ni qabna. Oromummaan keenya eessaree lammiin keenya waggaa akkatti rakkatu. Rakkoon biyyatti illee hin hafne as deebi'ee biyya ormaa keessatti illee hin hafne rakkoon bakka hundatti akka hammaattee jirtu ni beeka. Qabsoon teessan qabsoon eessa? Qabsoon teessan haala uummanni irra jirtu kana nyaattatuma raftee dhuguu osoo hin taane yeroo irreebaa kaate hawaasni kiyya kun maalirra jira? Lammiin kiyya kun maalirra jira? Bitaa mirgaan bakka itti dhabameen jiru lammiin Itoophiyaadhaa biyyoota adda addaa keessa jechuudha. Kanaafuu hawaasni kiyya kun maali? Har'a maaltu jira? Rakkinni akkamii jira? Namni yeroo ammaa kana keessatti of qofa osoo hin taane hawaasni isaa keessatti ega qabsoodha jettee uummata kana fuuldura baatee ega qabsoodha jettee ati haala siyaasaa kana fuuldura baatee sabaaf sablammiin kee hawaasni kee biyyoota lammiileen kee keessa jiran keessatti wanta ati dubbachuu qabdu keessaa falmii uummata mirga ilma namaa akka hin reebamne. Fakkeenyaaf ilmi namaa tokko yeroo karaarra deemu ollaatti goree na bulchaa yoo jedhe nuti warra bulchuu dandeenya. Hin bulchitan mun bulchitan. Yoo namni rakkataan tokko ijoolleen teenya rakkataadha. Rakkataa kana immoo karaarra osoo deemaa jiran amma biyyoota keessattuu biyyoota Yemen keessatti osoo karaarra jiranii akkanuma fuudhanii hidhaatti naqan. Takka kan achi keessa waggaa meeqa guutuu yoo waraqata ragaa jedhan bakka itti jaddadan waan hin qabneef jechuudha. Mee kanarratti uummanni keenya gurguddaan hawaasni keenya gurguddaan lammiileen asirra jirtan isaan kun mee akkan haala akkanaa kun maal akka ta'e isin mee maal gochuufi qabdan? Quuqama akkamii akka gochuufi qabdan? Seera akkamiitti akka himuufi qabdan? Yoo mootummaa ta'e mootummaan qabna. Mootummaan hawaasa kanaaf falmu jira. Waggaa meeqama Suudii kana keessatti waggaa tokko hin ta'a uummanni achi keessa jiru. I don't know. Ani keessa hin jiru jedhee mootummaan qabdan jechuudha. Mootummaadha jennee ni qabna. Maqaadhaaf ni qabna garuu hojii irratti hin argine. Maaliif gara hundaan rakkoo cimtee jirti. Amma uummata Wallootii miti Amaarawwan gochaa jiru biyya keessatti. Uummata Oromoo maqaa Oromoo himachuudha jechuudha. Manneen gubaa jiru. Haalli hawaasni biyyattiin itti bittinnaa'aa jirtu. Biyyattiin tun maal keessa akka jirtu uummanni hin beekne hin jiru jechuudha. Keessattuu immoo rakkataawwan miskiina kana keessa immoo sagalee haa taanu. Wanna xiqqaas miti sagalee akkuma ilma namaa ta'uu isaaniitiifu akkuma ilma namaa sanittuu yoo haa hidhaman mana hidhaa keessatti jechuudha. Kanaafuu waan sin gochuu qabdan sagaluma tana sheerii godhaa. Uummata keenya maali qabsoo jettee asirratti nama qeeqaa ooltu san qabsoo jettee asirratti nama arrabsaa ooltu san nama arrabsoo osoo hin taane gorsaan kabajaan jaalalaan ilma namaa tokko haala itti dhiifama gaafatan haala itti rakkoo kana keessaa bahuu danda'an dallansuu fi haalli sheexaan itti nama jaalattu osoo hin taane haala ilmoo namaa itti dhiifama nama gaafattee hawaasa kee jaalalteedhaan qooma qalbii keetitti qabattu sii ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu uummata keenya rakkoo uummata keenyaa kun rakkoo teenya nus boru rakkachuu dandeenya. Kanaafuu uummata keenya kana maddiyaa dhaabbannu keessattuu warroota karaa Yemen irra jiran kana hedduu rakkoo cimaa rakkoo hamaa keessa jiran jechuudha. Kanaafuu wanti isiniin jechuu barbaade hanganuma sheerii godhaa warroota uummata rakkoo kana keessaa hanga tokkos furuu danda'u biraan nu gayaa. Uummanni keenya nuti uummata keenya isaanis nu'i obboleeyyan keenya hawaasa keenya lammii keenya wal malee hin bareennu wal malee hin fokkannu wal malee hin jiraannu. Kanaafuu hawaasa keenya maddii haa dhaabbannu uummata keenya maddii haa dhaabbannu. Kanas niin jedhu adaraa keessaan sheerii godha uummata kana sagalee ta'a hagatti uummata qabsoo maali jedhee nama arrabsaa oolu san kan asirratti qeeqama adda afaan banaa oolu san rakkoo hawaasa keenyaa rakkoo ilmaannan keenyaa obboleeyyan keenyaa kana maddii haa dhaabbannu. Kanas niin jedhu kanuma qabadhee dhufa. Assalaamu alaikum nagaatti.